kabajamtootaa fi jaallatamtoota kiyyaa qaqqaalee guutuu addunyaa keessatti argamtan marti keessan waan haadhofuu bakka irra deebiidhaan gara YouTube chaanaala keenyaa dhuftan isiniin jennaa akkasuma irra waanuma tokko waan nu ajaa'ibsiisee hedduu diraamaa hamaa tokko irratti reaakti godhuudhaaf dhufneeti jirra akkasuma bashannana tattaphachaa nu faana tura isiniin jennaa amma immoo waa'ee amantaa islaamaa irratti waan tokko tokkotu deemaa jira. Maaliif namni TV araaraa banatee TV araaraa irratti nama dubartii islaamaati jedhanii hijaaba islaamaa nama uffatee deemu nama hijaaba firraa qabu carqii gaddaa firraa mari maal jedhanii akkasitti diraamaa adda addaa kana dalagaa jira waan ta'eef kanarraa ani waan tokko tokko dubbachuuf deema. Tokkoffaa namni sobaan nama amansiisu namni dhugumaan nama amansiisa malee sobaan nama amansiisu fakkeessuu miti dhuguma rabbii saniin nama amansiisutu gaariidha. Somma maaltu deemaa jira amantii teenya irratti maqa balleessiitu deemaa jira. Dirqiidhaan fidanii osoo nama islaaman ta'in tokko hijaaba carqii gurraatti itti maranii wooma akka dubartiin islaamaa kaayyattuu itti kaayanii fidanii akkas ta'e jaanii duubatti diraamaa marii jabaadha wal mari'atanii duubatti dalaganii fidanii hawaasa fuulduratti yookaan akkas godhan xiqqoo aareetiin waa'ee maali hojiin jara kanaatu jee hojii isaanii tana duuba deemee laaluu eegalan duraan hojii isaaniitu laalu hojii isaanii duuba deemee yeroo laalu hojiin isaanii diraamuma ajaa'ibaati dhuguma rabbiitti namtichi hanga masarat raajii masarat kanatti diraamaa gurguddaa hojjechaa jiru Itoophiyaa keessatti hin jiru jechuudha sadarkaa yeroo ammaa kanatti namni komeedii ajaa'ibaati jechuudha masarat kun jechuun komeedii ajaa'ibaa diraamaa ajaa'ibaa namni hojjechaa jiru isa malee hin jiru yeroo tana keessatti Itoophiyaa guutuu keessatti jechuudha. Maaliif mee nan ajaa'ibinaati diraamaa inni hojjechaa jiru kana walumaan dhaggeeffannaatiin na waliin dhaggeeffadhaa. Taatan konkolaataan nu caccabse. yoom caccabdan? Ji'aaf torbee lamaan kanaati olitti kana korra buqqa'ee. Akka buqqa'ee? Kana keessaa buqqa'ee kana keessa kanaa koolitti tokkoon isaan jiru. Dugdi koos hundumti isaa caccabee dhumeera keessa marmaan koos hin jiru lapheen koo kunis cabeera dhibduun dadhabee amma gara waldaa daaraatti aan dhufe. Makiinaan isin hin cabsin dura halkan abjuu keessaniin bofatu isin ari'aa bule. Yeroo baay'ee bofti natti ka'a. Isinitti ka'a? Kaa'ame? Eenyuti? 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 Namichi kun sadarakkuma hanganaatitti nama gowwoomsaa jiran jechuudha. Eenyuti jedhanii mataa keessa qabalaa waltumanii boksi mataa keessa waltumanii mataa jaarsa macheessee jaarseef wallaalchisee eenyuti jedhan. Waan duraan jechuudha miidiyaa irratti dalayinaa miidiyaa irratti jechuudha namni miidiyaa irratti diraamaa hojjechuu deemu tokko wal mari'atee lafa jala itti qophaa'ee dhufa waan ta'eef itti qophaa'anii dhufanii lafa jala jechuudha amma dhufanii asirratti waan isteeppii duraan lafatti wal mari'atan takka takkaan osoo hin irraanfatiin osoo hin dagatiin katabatanii sammuu keessatti dhufanii hawaasa shawwadaa jiran hawaasa gowwoomsaa jiran ummata humaan beeyne wallaaltota shawwadaa jiran ummanni kun diraamaan kun guutumaan guututti soba diraamaan kun soba mee iddumatti mee waa isin dhaggeeffachiisaa iddumatti dhaggeeffadhaa. Wallahi billahi hedduu garaa nama nyaata waan baay'ee garaa nama nyaata waan akka malee qalbii nama mataan fayyaa qabu waan kana amanuu dhiisiiti namni mataan akka ta'e waan amma isaan hojjechaa jiran kana qalbiin nama fayyaa qabu takkallee ni namantu wallahi billahi amma isaan nama guddaa dhiisii daa'ima haala kanatti gowwoomsaa jiran maaliif yoo maallaquma dura qabaniituma sossobanii yookaan humnaan daffaraniituma amansiisanii waan fedhaman godhan malee sadarkaa kanatti namni namaaf gowwoomu hin jiru yeroo har'aan tana addunyaan sareen bashoon jechuudha waa beeytu kana keessatti yeroo jaldeessi duraan gaara galu
arraan tana namaan hawaasa addunyaatti walitti dabalamuu qabna jedhee hawaasa addunyaatti dabalamee miiccatee dhiqatee dibatee uffatee deemee hadiiqaa dhaqee bashannanaa jiru kanatti jechuudha jaldeessinoo inni arraan tana nama sobuudhaaf waan akkanaa tan hojjeta. Dhuguma rabbi Itoophiyaa san keessatti diraamaa ajaa'ibaatu deemaa jira wallaahi. Hedduu takka diraamaa ajaa'ibaatu deemaa jira. Walumaan dhaggeeffannaa viidiyoon ganaadhaan dhumineeti hanga dhumaan na waliin dhaggeeffadha. Wallaahi noyi. You are free. Jaarsaa bilisa. Ameen. Of ilaala amma. Harkicha ol kaasaa of ilaala. Waaw gooftaa biyyaa boorichaa galata. Ani kameera. Ani fayyeera. Yaa Ilishaa. Ani laako kana hii kamera. Akka Waaqayyootiin fayyeera. Yesuus haa ulfaatu. Yesuus haa galatoomu. Yesuus galatoomi. Yesuus galatoomi. Eesha. Yesuus galatoomi. Ameen. Baab. Waa hin jiru? Waa darra hin jiru. Dhugaam. Dhugaa. Ni barbaadaa sagaraas. Meemma namni mataa keessa qabalaa Tokko fayyuma qote. nama jaarsa lafatti darbee tokkoffaa akka seera aadaa ilma namaatitti namni nama guddaa dhahuun eebbiidha. Akkuma seera uumamaa keessattuu jaarsa abbaa gadaa silaa jedhamu jaarsa biyyaa guddaa nama arrii qabu nama rifeensi lamatti bahee jiru kabalaan dhahuun seeruma uumamaa keessattuu dhorkaadha hin ta'umaa abadan. Sheemiidhoon akkana dhaggeeffadhaa. Abeet yaa Kiristoos. Jaarsa harki akka burruusaa sinnaa. Inni akka burruusaatti rukute. Jaarsaa sinna laalaa oo. Abeet. Iskiriinii kana laalaa. Eesh. Humna dhiiga Yesuusin. Sila warqadha yamma maaltu dhee kuffise laata. Anu asin iskiriinii gaaddidduun na yanasi. Jaarsa maaltu sinna jedhi namni. Tokkoffaa irratti namni fayyaa hin qabne sadarkaa hanganatti yeroo dhiqatee dibatee waan namni fayyaa qabu hundi godhatee shittoo isaa facaafatee waldee televiziyeena hawaasa keessatti dhufuu hin qabu jechuudha. Namni fayyaa hin qabne yeroo dhiqatu hin qabu dhiqachuu hin danda'u yoo irraa dhiiteewu ni gangalata daaraa keessa gangalata hin danda'u ejjuu hin danda'u akkanatti iftumuu dhiisi mee dhuguma rabbiititti akkuma isaan jaan kanatti yoo hafayyan taate maaliif seeruma uumamaatu yeroo takka hin beekanii jirri ummatuma qabaa jeetiin shakkan wallaahi billaahi maali namni akkanaa jee maaliif tokkoffaa irratti rabbiin nama uume Iyyesuusii fi waan isaan yaamatan san hunda uumeewu isaan hunda uumeewu yeroo takka keessatti siif hin godhu maaliif osuma rabbiin siif godhuu danda'utu garuu oolchee bulchee guyyaadhaan xiqqoon siif dabalaa deema fayyaa tan ta'etis xiqqoon sitti dachaasaa deema amma mana dhukkubeechaa amma immoo fayyeera ani fayyeera jaanii akkatti ceceewuun kuni ija hawaasaa miidiyaa silaa miidiyaa jaamu dura akkana ceceewuun kuni hedduu takka nama ajaa'ibsiisa wallaahi billaahi hedduu takka waan xiqqollee qalbiin ilma namaa hin fudhattu. Mee viidiyoo dabalataa ammallee isinii fidaa laalan. Kanan hidhi jedha hidheera gooftichi. Kanan hiikadha marraatii keera gooftichi. Ammaa kaasee ajajeera mul'ata geggeessummaa fudhadhaa. Dibame si dibeera. Amma viidiyoo tanaan beekaa isinirraa gabaabsi malee hangan qabdu wanni inni jechaa jirutu waanuma ajaa'ibaati. Wallaahi egaa waanuma ajaa'ibaa dhaggeeffadhame. Obboleeyyan kiyya egaa akkuma agartan kana dhuguma rabbiitti seera amantaa jechuun kana amantaan kan abbaati dhugaadha abbaan waan barbaadetti amanu waan fedhe haadhiisu sanii miti an rakkoon tiyya garuu gaafa dubartii islaamaa TV kanarra dubartii islaamaati jaanii hijaaba islaamaa san maqaa balleessuudhaaf akka waan dubartiin islaamaa amantaa islaamaa jibbitee keessaa bahaa jirtu hanqina dogoggora amantaan kun gaya akka amantaan isaan of deemaniin tun irra wayyaa taateetti gaafa fidanii akkas godhan
hedduu takka nama ajaa'ibsiise hedduu takka malee wanni kun jee keessa galee dhaggeeffadhee hoggaan dhaggeeffadhu hojiin isaanii tana ammallee hedduudha amantaa muslimaatiin ture ani akkana bakka kana kanaatiin ture fayyuu dadhabee amma gara waldaa araaraa dhufee TV waldaa araaraa dhufee fayyee jira maal takkiyyoo fayyee jira osuma isin agartanu osuma ijatan teessaniin akka laalaa jirtanu namni amma dhukkubu namni amma fayyu yeroo amma jirru kana keessatti wanni akkas godhamaa hin jiru waan nabiyyoonni danda'an ergamtoonni rabbii danda'an ilmi namaa hin danda'an sobaa tokkoffaa irratti diraamaa guddaa dalagaa jira namichi kun diraamaa ajaa'iba diraamaa gurguddaa dalagaa jira waan ta'eef osoo gurbaan kun diraamaa kana waa'ee amantaatiin diraamaa godhuu baate waa'ee diraamaa normaalii hawaasa jiruuf jireenya hawaasaa keessatti dalagee gartee gaariidha anilleen waan akkasii isa hawwa kanumaaf waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa